IMF marii Itoophiyaa waliin gaggeesse waliigaltee irra osoo hin gahin xumure. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF akkaataa deeggarsa maallaqa Itoophiyaaf taasisu irratti marii torban lamaan darban Finfinneetti taasisaa ture waliigaltee irra osoo hin gahin addaan kutuu Reuters gabaaseera. Jaalatamtoota fi hordoftoota maatii Sinqee Production nutis har'aaf sagantaa keenya waan isiniif qindeessine qabna. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin akka turtan affeerramtanii jirtu. Odeeffannoo waqtaawaa fi sirrii argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Akkaataa IMF sagantaa dinagdee aangawoota Itoophiyaa deeggaruu danda'u irratti tarkaanfii jabaan deemameera kan jedhe gareen IMF Finfinnee ture kun mariin kun dhuma ji'a kanaa Waashingtanitti akka itti fufu himeera. Itoophiyaan rakkoo dinagdee ishee furuuf liqaa doolaara biliyoona 3.5 barbaaddi. Liqaan doolaara biliyoona 28 ta'u ammoo irra jira akka gabaasaaleen argisiisanitti. Kana waan ta'eef mariin IMF Itoophiyaa waliin taasifamaa ture kun itti ba'iinsa maal ta'uu danda'a kan jedhu akka eegamaa ture. Kana dura marii Chaayinaa waliin taasifameen Itoophiyaan liqaa ishee achi siqxee akka kaffaltu walii galameera. Kanaanis maallaqa amma idaaf kaffalamuu qabu doolaara biliyoona 1.5 qusachuu ishee bulchaan baankii biyyoolessaa miseensota paarlamaaf himanii ture. Biyyoota lixaa maallaqa Itoophiyaaf liqeessan waliin walii galuuf ammoo mariin IMF waliin taasifamu Itoophiyaaf murteessadha. Baatii muddee keessa gareen liqeessitoota biyyoota badhaadhan jechuunis Paris Club jedhaman haala duree tokko ka'anii turan. Itoophiyaan erga bara 2022 gara dhuma yeroon liqaa itti mijeeffachuu qabdu irra jala darbee as sagantaa IMF argachaa hin jirtu. Dinagdeen biyyattii ammoo sababa qaala'insa jireenyaa, hanqina sharafa alaa fi liqaa kaffaluu dhabuutiin rakkootu mudachaa jira. Mariin kun baatii onkololeessaa keessa qondaaltonni IMF aangawoota Itoophiyaa waliin marii taasisanii fi akkaataa dinagdee Itoophiyaa gargaaru irratti mariin fooyyee qabu taa'amee booda taasifamaa jira. Bitootessa 31 bara 2024tti Itoophiyaan IMF irraa liqaa yoo hin arganne yookiin mari'attee yoo walii galuu baatte maallaqa duraan liqeeffatte hanga 2025 turte akka kaffaltu hin goonu jedhanii jiru. Marii kana xumurree waliigaltee wayirra yoo hin geenye biyyoonni Paris Club waliigaltee duraan ture yookaan idaa kaffaluu qabdu jechuun dubbatu xiinxalaan BBC'n dubbise. Kana jechuun Itoophiyaan liqaa ishee achi siqxee kaffaluuf waliigalteen IMF waliin taasistu hagana ishee barbaachisa jechuudha. Biyyoonni kun liqaa Itoophiyaa irraa qaban yeroo itti kaffalamu yoo achi butan Itoophiyaaf aara galfiidha. Dirqama waliigaluu qabdu jechuun isaanii immoo Itoophiyaaf muddaadha jedhu xiinxalaan dinagdee Abdul Manan. Kun immoo mootummaa Itoophiyaaf mataa bowwoodha. Tokkoffaa idaa kaffaluuf maddi maallaqa si barbaachisa. Lammaffaa idaa alaa kaffaluuf sharafni alaa ni barbaachisa. Sababa kanaaf baajata biyya keessaa irratti dhiibbaa qaba. Sharafa alaa keenya irrattis dhiibbaa qaba jechuudha. Gama kaaniin Itoophiyaan baatii muddee keessa kaffaltii dhala yuuroo boondii irra jiru kaffaluu dhabuun biyya Afrikaa sadaffaa liqaa kaffaluu dadhabde taateetti. Mootummaan garuu kaffaluu hin dadhabne maamiloota alaa liqaa kennaniif walqixa ilaaluuf malee jedhee ture. Dhimma mata dhukkubbii ta'ee IMF dabalatee dhaabbileen faayinaansii idil addunyaa biroon Itoophiyaan humna birrii akka laaffistu yookaan devaluation gorsu. Mariin qondaaltonni IMF aangawoota Itoophiyaa waliin taasisaniin irratti hamma sharafa birriif sharafa alaa baankii fi gabaa seeraan alaa kan black market gidduu jiru akka sirreessitu gaafatu malu. Marii amma taasisan kanaan dhimma maalirratti akka walii galuu dhaban wanti ammatti ibsame hin jiru. Haa ta'u malee dhimmoota marii kanarratti ka'an keessaa dhimmi falmisiisaa fi walii galuu irratti rakkoo ta'uu danda'u dhimma sharafa maallaqa alaati jedhu. Amma mata dhukkubbii jabaa kan ta'e sharafa maallaqa alaa dhimma sirreessuudha. Mootummaan Itoophiyaa sirreessuu fi sirreessuu dhabuufis rakkateera. Sababni isaas garaagarteen sharafa alaa seeraan kan baankilee sharafanii fi kan gabaa seeraan alaatti sharafamu guddii jiru baay'ee bal'aa waan ta'eefidha. Fakkeenyaaf doolaara yoo kaafne yeroo ammaa kanatti baankileen doolaara tokko naannoo birrii 56tiin sharafu. Gabaa gurraachatti garuu 100 oliidha.
kun dachaaf deema. Kana nan sirreessa yoo jedhe rakkoo diinagdee hordofsiisu mootummaa Itoophiyaa kan isa sodaachise natti fakkaata. Qaamolee lamaan gidduu danqaa guddaa kan ta'e isa kanaadha. Isaanis dhimmi kun furmaata argachuu qaba jedhu. Mootummaan Itoophiyaas akkuma bitaa isaatti galetti jira. Arraaf qophiin qindeeffannee xumurreetti jirra. Filannoo keessan chaanaalii keenya waan gootaniif guddaa isaa galatoomaa isiniin jecha sagantaalee birootiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.